Viidiyoo har'aa kana keessatti namoonni daataan keessan bilbila gubbaarratti isiniif ol ba'uu dide gubbaa kanarratti yeroo isin daataa banattan daataan keessan isiniif ol ba'uu dide keessafuu ijoolleen Saawud Arabiyaa siim kaardii zeenii fayyadamtan yeroo baay'ee daataan kiyya gubbaarratti ol naan ba'u jettanii bilbila keessan gara suppermaarkeetaatiin deemtanii achitti tolfatuuf cinqamtan jechuudha birrii baaftan jechuudha daataa jechuun kunoo isa kana jechuudha bakka nan xiyyaan isinitti argisiisu kan hordoftoota kiyya karaa salphaa ta'een isteeppii baay'ee salphaadha sitingii qofa keessa seentanii sirreeffattanii akka inni gubbaarratti ol ba'e isiniif dalagu godhatu ni dandeessan kana qofaa miti hordoftoota kiyya moobaayilii illee biyyuma kamittuu jechuudha amma kan Saawud Arabiyaa keessatti kanan irratti xiyyoofadhee isiniif qabadhee dhufe garuu biyya hundatti isteeppii kanaan siim kaardii keessan irratti hundooftanii sirreeffatuu ni dandeessaniin isiniin jedha kallattii maan immoo isin argisiisa hamma dhumatti na hordofaa laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra daataa keessan ka gubbaarratti isiniif ol ba'uu didee fi akkasumas daataa laaffatee isin cinqe jechuudha karaa salphaa ta'een akkamitti akka itti jabeeffattanillee isin argisiisa hordoftoota kiyya daataa kana kan gubbaarratti isiniif ol ba'uu dide aappii tokko osoo hin fayyadamin bilbiluma keessanirraa maal gootu seetingii kanarra seentuu jechuudha seetingii kana namni hundinuu ni qaba seetingii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu sana booda hordoftoota kiyya connection ka jedhu kanarra cuqaastanii jechuudha connection kiyya amma tokkoffarra jira isarran cuqaasa sana booda hordoftoota kiyya maal gootu gaduma buutanii jechuudha gadi buutanii moobaayil neetwork ka jedhu kanarratti kilik gootu sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan akkanatti isiniif dhufa fuula kana qabatee hordoftoota kiyya amma asirratti neetwork mood ka jedhu kanarratti yoo cuqaafne kuni amma daataa keessan kan laaffate asiin ilaallattu jechuudha kun faayidaalee ni qaba miidhaalee ni qaba amma ka tokkoffaa kanarra yoo kaatan hordoftoota kiyya 3G fi 2G inni kun jechuudha jabaadha waan isin barbaadan TikTok irratti YouTube irratti waan isin search gootan daqiiquma takkatti gad isiniif buusa automaatikala garuu immoo miidhaan isaa daataa keessan keessafuu nama daataa fayyadamu ni miidha dafee dhuma jechuudha daataa dafee fixa daataa keessan baay'ee harkisaa jechuudha giddu galatti illee fayyadamuu barbaadan kan gidduu kanarra kan lammaffaa kanarra kaatan 3G ka jedhu kanarra kaayyatanii jechuudha amma kan tokkoffaa kuni baay'ee daataa isin jala harkisaa garuu daataa keessan akka saarokatti isiniif dalaga jechuudha daataan keessan baay'ee paaworii isaa ol kaasaa akka nama waayifaa fayyadamutti isiniif dalagaa jechuudha haala kanaan kan tokkoffaa kanarra kaatanii daataa keessan kan laafillee sirreeffattanii isa lammaffaa kanarra yoo kaatan giddu galatti dalagaa kan gadii kanarra kaatti yoo kaatan immoo hangas maraa miti gadi bu'aadha jechuudha fakkeenyaaf hordoftoota kiyyaa namoonni keenya tokko kan baadiyyaa keessallee dalagantu jira yeroo akkasiisan bilbila keessa dheessarratti deeffattanii kan gadii kanarratti deeffattanii jechuudha 2G onolii ka jedhu kanarratti deeffattuu jechuudha haala kanaan sirreeffattu hunda keessan hordoftoota kiyyaa bakka neetworkiin hin jirre yoo jiraatan haala kanaan irra kaayyattu ka gadii kanarra kanatti asee hordoftoota kiyya daataa keenya kan gubbarratti ol nu ba'u dide akkamiin sirreeffanna ka jedhuuf asirratti gadi buutanii hordoftoota kiyya access pin name ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa akkuma argitan nama tokkoffarratti mobile internet app jedheet haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa hordoftoota kiyya maal gootan isin amma kiyya irratti deebi'ee jira jechuudha keessafuu warra zeeniiti amma kan zeeniiti baay'inaan ijoollee zeenitu gaafii kana na gaafate waan ta'eef hordoftoota kiyya kanaaf viidiyoo kana isiniif dalage kan zeenii kana yoo irraa gubate gubbaa kanarra ol dhuftanii hordoftoota kiyya aad bakka jedhu kanarra ni cuqaastu jechuudha sana booda neem bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha bakka neem jedhu irratti cuqaastanii maal barreessitanii GPRS jettanii barreessitan sana booda irratti cuqaastanii irraa deebitu ammallee aappin ka jedhu irratti illee akkasumatti GPRS jettanii barreessitan akkuma nunoo xiyyaan isin argisiisaa jiru sana booda maal gootanii tuqaa sadeen mataa gubbaa jirtu kana karaa harka bitaa ishee kanarratti ni cuqaastan seef gootu seef yeroo isin gootan haala kanaan gubbarratti isiniif ba'a kunoo amma akkuma argitan bakka geengoon irra jirtu kanatti haala kanaan wanti isin barreessitan sun isiniif ol bayaa jechuudha ammaani shari'aa keessaa hin qabu siim kaardii moobaayiliin keessa qaba kunoo akkuma argitanii garuu immoo irratti deebiseetin jira dhibbaan dhibbatti akka dalagu waan itti amanu waan hin ufii kiyyaatti fayyadamaa tureefin isin argisiise hordoftoota kiyya haala kanaan sirreeffatanii daataa keessan ka keessatti gad deebi'ellee akka kanaan sirreeffatuu ni dandeessu namoonni siim kaardii moobaayilii fayyadamtanillee tuqaa sadeen irratti ni cuqaastu sana booda receipt to default bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu sana booda jala kanatti gadi buutanii receipt bakka jedhu kanarratti cuqaasu receipt gootu eeyyama kennitaniif jechuudha asirratti receipt ni gootu sana booda qabxii lama qabatee isinii dhufa kanuma tokkoffaa kana keessatti halluu qalama samaawii fakkaatu kana ni dibdanii sana booda okay gootu jechuudha jala kanatti gadi buutanii okay gootu yoggaa isin okay gootan haala kanaan kun amma daataan kiyya kan reefu keessatti gad deebi'eesun gubbarratti ol ba'ee jira kun akkuma argitanii kunilleen asiin ufuma isaatiifu sharikaan naaf eeyyamee jira jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan sirreeffattu kan moobaayilii
Akkuma beekamu siim kaardiin kamiyyuu jechuudha sharikaatu guutee yookaan teeleetu guutee waliin erga jechuudha yoo nu jalaa irraa dilee ta'e akkamitti deebifannee harka keenyan guuttatuu dandeenya namni tokko harkuma isaatiin kan osoo hin beekin irraa dileet godhuutu jira tuqaa sadeen irra dhuftanii dileet aapiin bakka jiru irra tuttanii dileet irraa gootanaan amma irraa dileet godheetiin jiraa jechuudha shabakaan kiyya daataan kiyya gubbarratti ol naan ba'u kanaafuu akkamittiin irratti guuttatuu danda'a ka jedhuuf tuqaa sadeen aar ka jedhu kana fuula dura mataa gubbaa jechuudha tuqaa sadeetu jira hordoftoota kiyya sirriitti hubadhaa aad bakka jettu kanarratti nin cuqaasa sana booda neem bakka jettu tanarratti cuqaaseetiin tuqaa qofan asitti galcha jala kanatti ni argitanii tuqaa qofan asitti galchaa jechuudha dootu tajedhamtu tana irratti galchaa jechuudha abin tajettu tan gadii kanarratti illee isa lammaffaa kanarratti illee tuquma kanan galchaa jechuudha abinii kanarratti illee maal galcha tuquman galcha tuqaa qofa fayyadamtu jechuudha asirratti hordoftoota kiyya akkuma argitan amma bakka qalama diimaa itti isiniif mare kana keessa geengootu jira isiniif galee san booda tuqaa sadeen tuttanii seef gootu amma seef ta'ee jira amma immoo keessatti maal gootu geengoo kana keessatti tuttaniiti halluu dibdanii jechuudha amma argitanii halluu dibame amma argitanii gubbarratti ol ba'ee jechuudha daatan jechuudha akkuma argitan amma daatan isaa 4G naaf ol ba'ee jechuudha akka saaruka dalaga jechuudha kana booda daataan keessan hordoftoota itti fayyadamaati ilaalaa jechuudha qubee doot kana yookaan mallattoo tuqaa tana jechuudha yoo asirra fayyadamtan akka ajaa'ibatti isiniif dalagaa jechuudha siim kaardiin guutamee dhufee yoo harka keessaniin irraa gubdan akka tasaatti harkuma keessaniin osoo beekin illee beekumsallee yoo irraa gubdan haala kanaan dhuftanii irratti guuttatanii osoo nama tokko hin gaafatin irratti guuttatan nama fakkeenyaaf isa kana risiitiin irraa godhe irraan balleessaa jechuudha yoo isiniif dalaguu dide sana booda jala kanatti gadi dhuftanii okkee gootu amma sharikaan kan dur irraa gubee ufuma isaatiin automaatikaalee irratti nuuf deebisaa jechuudha karreefu dootiin guunneemi amma yeroo deebinee nu risiit goone kan duraan irraa bilook ta'e ufuma isaatiin nuuf gadhiisaa jechuudha sharikummaa matuma isaatiif ufuma isaatiin nuuf gadhiisa irra caalaan immoo irra caalaan akkam hunda akka ajaa'ibatti isiniif dalaguu doot mallattoo doot yookaan mallattoo tuqaa tana yoo fayyadamtan akka ajaa'ibatti isiniif dalagaa jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jedha hordoftoota kiyya akka isiniif galu abdiin qaba baroomsa har'aa kanarratti hordoftoota kiyya namoonni baay'een gaafii kana waan na gaafataniif viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufe viidiyoo kana keessatti daataa dadhabaa ta'ee fi akkasumas namoonni gara baadiyyaa jiraatan akkamitti akka daataa dadhaba neetworkii dadhabaa ta'e daataa isaanii itti dalasiifatanii itti wal qunnamsiifatanii fi akkasumas bakka neetworkii illee jiraatanii daataan keessan dadhabaa isin jalaa ta'e akkamitti akka itti daataa keessan jabeeffataniin akka keessatti baratan isiniif qabadhee dhufe jechuudha hordoftoota kiyya akkasumas daataan keessan gubbarratti isiniif ol ba'uu didee namoota baay'een argaa yeroo adda addaatti jechuudha namoota karaa suuparmaarkeetii deemanii bakka elektirooniksii deemanii daataan kiyya ol naa ba'uu didee siim kaardii kiyyatu cufamee bilbila kiyyatu rakkoo uummatee jedhee nama baay'een argachuudha hordoftoota kiyya soo kanumaaf gaafii keessanii wanni kuni kanumaaf inallee viidiyoo kana gaafii keessanirratti hundaa'ee isiniif qabadhee dhufee jechuudha hordoftoota kiyya rakkoo keessan ni furaa jedhee waan yaadeefin anilleen isiniif qabadhee dhufe maarree isinilleen haala kanaan ilaaltanii sirreeffatu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoo kana akka irraa gammadanii fi akka warraa barattan akka isin gammachiisu abdii guutuun qaba hordoftoota kiyya maarree isinilleen viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanala dinqii fi barsiisaa keessan kan bilaasha guyyaa guyyaan maallaqaan kan baratamu waan maallaqaan baratamu bilaasha isiniif gadhiisu kana jajjabeessuuf chaanala kana please subscribe godhaati guddisaan isiniin jedha akkasumas viidiyoon nu dalannu guyyaa guyyaan akka isin dhaqqabduuf mallattoo notifiikeeshinii tanarra kaa'uu hin dagatina yaadaa fi komii qabdanillee komentii jalatti nuuf barreessaan isiniin jedha hordoftoota kiyya gaafii keessan akka ajaa'ibatiin keessummeessee bifa viidiyootiin isiniif wal duraa duuban isiniif deebisaa deema hordoftoota kiyya waliif sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.